waan wareegamane dooda wangeela isaafi kan koo jechuu dhiisuun jiraatan gooftaafi daara nyaata rakkoo tasumaan jenne wangeela barsiisuuf bu'aa kan yaanne. Waaqayyoon kan jaalatan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu miseensi waldaa keenyaa akkasumas miseensi koree waldaa keenyaa hundumti keessan fagoottis dhiyoottis kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam turtanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee Waaqni abbootii keenyaa waan raajotaa waan qulqullootaa galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha gurraa guyyaa har'aa kana ayyaanota raajotaa qulqullootaa yaadatamanii kabajamanii oolan ayyaana qulqullicha Yohaannis Cuuphaa akkasumas ayyaana sanbata duraatiin baga geessan baga walumaan ogeenya jecha guyyaa har'aa kana akka fedhaa fi jaalala gooftaa keenya uumaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoositti kan walitti ilaallu gorsa abbummaa guyyaa sanbata duraa yookiin immoo qidaamee karaa waldaa keenyaa isinii dhiyaatu waliitiin barannaa eebbi qulqullootaa araarsummaan keenya qulqulleetti dubroo maaramee eegumsi tolootaa hunduma keenya duukaa haa ta'u jecha fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'e guyyaa har'aa kana kan walitti ilaallu raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 7 gubbaa irra dubbii sagalee Waaqayyoo jiru ta'a jechaadha. Anaaf qoqattiin dubbadhu isin immoo gurratti dhageessan hunduma keenyaaf haa kennu jecha. Barnoota garaagaraa karaa toora waasappii akkasumas karaa toora yuutuubii keenya telegiraamiis argachuudhaaf toora waasappii kanaas kan keessumaa yuutuubii sabiskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaan akka ilaaltan isin beeksisna. Guyyaa har'aa kana raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 7 gubbaa irratti gorsa abbummaa guyyaa har'aa kana kan walitti ilaallu raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 7 gubbaa irratti akkas jedha. Namni hamaan karaan isaa namni balleessaan immoo yaada isaa haa dhiisu jedha. Namni hamaan karaa isaa namni balleessu immoo yaada isaa haa dhiisu jedha. Gara Waaqayyootti haa deebi'u innis immoo dhiifama godhaafi dhiifamni isaas immoo baay'eedha. Gara Waaqa keessanittis deebi'aa jechuudhaan qulqullichi Isaayyaas waa'ee arjummaa Waaqayyoo, waa'ee dhiifama Waaqayyoo, waa'ee bira darbummaa Waaqayyoo nu barsiisa. Egaa akkuma beekamu yeroon kun yeroo itti bara 2013 irraatii gara bara 2013 irraatii gara 13 yeroo itti ce'uuf kaanedha. Hunduma dursa barri kun bara dhiifamaa kan nageenyaa kan jaalalaa kan itti hojii gaarii hojjennu kan ittiin dhiifama walii goonee amantii keenyaan cimnee deddeebinu akka nu ta'uudhaaf asumaatii waa'ee dhiifamaa waliitiin laaluun barbaachisaadha. Hundumti keenya dhiifamaatiin jaalalaatiin bara jijjiiramaa jiru kana walitti darbuudhaaf dhiifamni barbaachisaadha. Qulqullichi Isaayyaas asirratti maal jedhe? Namni hamaa karaa isaa inni balleessu immoo badii isaa yaada badii isaa haa dhiisu. Gara Waaqayyoottis deebi'i. Gara Waaqayyoottis haa deebi'u. Innis immoo dhiifama godhaafi dhiifamni isaas baay'eedha. Gara Waaqa keessaanitti deebi'aa jechuudhaan dhiifama nu barsiisee jira. Gaamaatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa kana waa'ee dhiifamaadha kan walitti ilaallu. Dhiifama jechuun maal jechuudha? Dhiifamni kan nu barsiise eenyudha jennee gaafa ilaallu hunduma dursaa gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaa isa balleesse yookiin immoo ilma namaa isa miidhe ilma namaa isa gaddisiiseef hanga du'aatti du'ee jaalala barsiisee dhiifama barsiisee badiisaa hundumaa dhiifama godhiifee jira. Maatiiwwan Waaqayyoo bara kana keessa warri waliin jiraannu akkamitti dhiifama walii gochaa jirra? Bara dhufuuf ka'e kana bara 2012 gaggeessinee
2013 simachuudhaaf balbalarra geenye jirra. Yeroo baay'ee baroonni barootatti gaafa jijjiiraman nutis baroota wajjin hojii badaa sana gochaa badaa sana hundumaa dhiisnee Waaqayyo waliitiin gara Waaqayyootti deebinee Waaqayyo waliitiin dhiifamaatiin bara haaraa kana simachuun hunduma keenyarra jira. Kanaatiif egaa nuti akkamitti waliitiin jiraachaa jirra bara kana keessa? Akkamittis dhiifama walii gochaa jirra? Waaqayyo abbaa dhiifamaa ta'uu isaa arga beekne. Waaqni waaqessaa jirru kun waaqa dhiifama waan ta'eedhaaf. Waaqa badii keenya ilaalee nu hin balleessine waan ta'eedhaaf. Yoo badii keenya dhiisne haafu yoo jenne dhiifamaan wal faana deddeebine barri kun bara nageenyaa nuuf ta'a. Kanaaf namni hamaan karaa isaa, namni balleessaan immoo yaada isaa haa dhiisu, gara Waaqayyoottis haa deebi'u. Innis immoo dhiifama godhaafii jedhe. Dhiifamni isaas baay'eedha waan ta'eedhaaf gara Waaqa isaaniitti, gara Waaqa isaatti haa deebi'u jedhe. Barri kun gaafa dhufu bara darbe sana maal gochaa turre laata? Akkamitti dabarsine laata? Barri darbe akkuma beekamu keessumaa barri 2012 barri dabarsine kun bara qormaan itti jabaate. Keessumaa kiristaanotaatiif yeroon dabarsine kun bara wareegamummaa abbooliin keenya wareegamtoonni hedduun isaaniitti wareegaman, dhiigni isaaniitti lolee, lafeen isaaniitti cabe, manni amantaan hedduun itti gubate bara wareegamummaa kan jedhamu yookiin immoo zamana samaa'itaa kan jedhamu akkasuma ture. Dhugaa dubbachuuf taran ammas wanti argaa turre bara 2012tti wanti raawwachaa ture biyya keenya keessatti kiristaanonni hedduun kan itti ajjeefaman, kan itti qalaman, manneen amantaa kan itti gubatan, luboonni hedduun isaanii kan itti qalamanii fi kan itti ajjeefaman yeroo hamaa, yeroo baay'ee girraaf, yeroo baay'ee rakkisaa ture jechaadha. Egaa kanaatiin booda wal ajjeesuun, warratti kaka'uun, wal qooduun, wal mufachiisuun, hamaadhaaf yaada badaatiif war babbaaduun yeroo itti ga'u ta'uu qaba barri kun. Barri gaafa dhufu barri haaraa fi aroogee hin qabu. Ilmi namaa jireenyi isaa garuu, gochaan isaa garuu aroogee fi haaraa isa fakkeessuu danda'a. Baroonni ni jijjiiramu, Waaqayyo garuu bara baraan ni jiraata. Bara kana bara baraatti kan jijjiiru Waaqayyoodha. Barri baratti gaafa jijjiiramu amala badaa yookiin immoo yaada badaa, adeemsa hammeenya qabannee gara baraatti ce'uu akka hin qabnee fi dhiifamaatiin deddeebi'uun nurra akka jiru mee qulqullichi Daawit faaruu isaa 106 gubbaa irratti Waaqayyoon dhiifama kan taasisudha jedhe. Warra miidhame hundumaaf immoo ni murteessaa jedhe. Abbaan dhiifamaa eenyu jechuudha? Waaqayyoodha. Dhiifama kan namaa godhu eenyudha? Waaqayyoodha, ilma namaa miti. Kanaaf egaa Waaqayyoon dhiifama kan taasisudha. Warra miidhame hundumaaf immoo ni murteessaa jedheera. Asirratti maal laaluu qabna? Waa'ee badii keenyaaf jennee, waa'ee miidhamuu keenyaaf jennee obboloota keenya waliitiin walitti bu'uu akka hin qabne, dhiifama gochuu akka qabnuuf. Namoonni kallattii garaagaraatiin wal miidhuu danda'u, wal gaddisiisuu danda'u, wal mufachiisuus danda'u. Haa ta'u malee garuu miidhama keenya kan nu ilaalu, dadhabbina keenya hundumaa kan nuuf argu Waaqayyo qofaa ta'uusaa hundumti keenya hubachuun nurra jira. Waaqayyo irraa dhiifama baranna. Waaqayyo irraa jaalala baranna. Waaqayyo irraa gaarummaa baranna. Waaqayyo irraatii kisoomina baranna. Kanaatiin alatti hojii nuti raawwannu obboleessa keenya waliin qiimiidhaan, haaloodhaan jiraachuun nu hin barbaachisu jechaadha. Kanaaf barri kun bara dhiifamaa akka ta'uudhaaf, Waaqayyo dhiifama akka nu godhuudhaaf, nutis karaa dhiifamaa deddeebinee dhiifamaatiin Waaqayyo waliin deddeebinee jiraachuun nu barbaachisa. Inni biraan faaruu 103 lakkoofsa 130 lakkoofsa gubbaa irratti dhiifamnis si biraatiidha jedha. Dhiifamni si biraatiidha jedha. Nama biraatii miti. Dhiifamni kan argamu kan Waaqayyooti. Namni yeroo baay'ee namootaaf dhiisu Waaqayyoof akka dhiisu kan hubatu yookiin immoo kan nu hubachiisudha. Kanaaf abbaan dhiifama Waaqayyoodha. Maatiiwwan Waaqayyoo bara kana gaggeessine bara dhufu simachuudhaaf ka'aatii jirra. Bara kana dhiifamaan simachuun barbaachisaadha. Bara kana jaalalaan simachuun barbaachisaadha. Bara kana gaabbiidhaan simachuun barbaachisaadha. Bara kana keessa immoo kadhannaa sooma taasisnee bara hamaa kana keessa darbuudhaaf ammuma qophii gochuun barbaachisaadha. Maatiiwwan Waaqayyoo, egaa guyyoonni 5 kun qaamni guyyaa 1 hanga 5tti guyyaa borii seenu kun kan dhiifama hunduma keenya, warri wal miidha dhiifama walii goonee, warri wal mufachiisne wal mufii keenya dhiisnee
dhiifamaaf jaalalaatiin kan itti bara haaraa kanatti ceenu akka nu ta'u bara qulqullicha Yohaannis irraati gara qulqullicha Maatiyoositti ce'uudhaaf guyyoonni muraasni nu hafu. Baroota darbe keessatti hojii gaarii kan hojjenne itti gammannee hojii badaa kan raawwanne immoo itti gaddinee bara dhufu kun garuu bara itti hojii gaarii qofa raawwannu, bara itti soomnu, bara itti sagannu, bara milkaa'inaa, bara nageenyaa kan ittiin hojii amantaa hojjennu, kan itti soomne, kan ittiin tajaajille, kan ittiin firii gaabbii buufannee, firii wangeelaa buufannee hojii gaariitti raawwanne itti deddeebinu akka nu ta'uudhaaf ammuma kadhannaa taasisnee deemuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Kanaaf bara darbe gaggeessine bara dhufu simachuudhaaf jirra. Bara kana waliin haaraa taane jireenya keenya moofaa hojii keenya badaa sana hundumaa dhiisnee Waaqayyoon gaarii ta'uu isaa hubannee amantaa keessatti gaarummaan deddeebinee amantiin cimnee dhaabannee karaa amantaa irratti hojii amantaa raawwannee akka deddeebinuuf Waaqayyoon nu gargaaru. Barri kun kan eebbaa, kan nageenyaa, kan jaalalaa, kan tasgabbinaa, kan itti hojii amantaa hojjennee deddeebinu gooftaan keenya uumaan keenya nu haa taasisu, nu haa ga'u. Abbaan dhiifama Waaqayyoon badii keenya hundumaa dhiifama nuuf haa godhu. Waaqayyoon hunduma keenya nu haa eebbisu, nu haa eeku. Bakka jirtanitti maqaa cuuphaa keessaniitiin kan hiikamtan, bilisa kan baatan, hojii diinaa, hojii afura diinaa, hojii xunqolaa, hojii moraa, hojii afura kamirraayyuu Waaqayyoon isin haa eeku, isin haa eebbisu. Waaqayyoon dhiifama isiniif haa godhu. Warri isin gaddisiise isin muufachiise jiraate dhiifaman isiniin jedha, dhiifama naa godhan isiniin jedha. Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Eebbii fi barakan qulqullicha Yohaannis Cuuphaa hunda keenya duukaa haa ta'u. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Nu haa ta'u.